Harka fuuna akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti aappii tokkoon alatti bilbiloota incoming call ta'an kanneen bilbiloota nu bilbilaman hundaayyuu idduma tokkotti osoo bilbila nama tokko keessaaf illee blocking goone hundi isaanii bakka tokkotti akkamitti yeroodhaaf ifirraa akkataatti ugurru ka wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo hojii jirtanaa jennu iddoo hojii kanatti nama haasawwan hin dandeenyeefiyyuu bilbila keessan cufuu yoo hin barbaanne guutuutti switch gochuu hin barbaanne yeroodhaaf bilbiloota isin bilbilamu hundaayyuu blog gootanii tursiisuu dandeettu jechuudha. Kana gochuudhaaf aappii tokkoon alatti gochuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamne blog bilbila guutumaan guututti secret code dialer fayyadamne guutumaan guututti off goone yeroodhaaf uggurreef irraa tursiisuu dandeenya jechuudha. Yeroo barbaannetti immoo deebisnee hiikkanne yookiin blog san irraa kaasnaa jechuudha. Hayee gara sitti osoo hin darbineen duratti chaanaala Oromoo Samsungii haaraa kan taatan please subscribe godhaa. Haala kanaan yeroo subscribe gootan as mallattoo beeksistuu tana ol gootu bakka kana warroonni gaafii garaagaraa nu gaafattan please chaanaala keenya dura jala galaatichi godhaa. Chaanaala keenya irra yeroo bifa kanaan galtan iddoo viidiyoo jettu tanarratti cuqaastu. Videos kana jalatti erga cuqaastanii haala kanaan footoowwanii fi mata dureewwan kanarratti ni argitu. Thumbnail footoo fi akkasumas mata dureewwan kanneen dubbistanii yoo as jalaa dhabdan gara urjiinetti dhuftanii gaafii gaafachuu dandeessu jechuudha. Urjiinet Telegram irratti akkasumas Facebook irratti nu argachuu dandeessu. Kallattii sanaan gaafii keessan isiniif keessummeessuu dandeenya. Duraan dursa chaanaala keenya check godhaa isiniin jenna. Akkasuma warroonni description iddoo kam akka ta'e isiniif description jechuun isa kanadha xiyyatanadha. Xiyyatanarratti yeroo takkaaf kilik gootu bifa kanaan description box jechuun isa kanadha. Linkii fakkeenyaaf warroonni linkii tokko tokko rooddan bakka kanarratti isiniif kaamee jira kino yeroo irratti cuqaastan kallattiidhaan websaayitii Oromiyaa Samsung irra singalchaa irraa buufachuu dandeessu jechuudha. Linkii azala kaamee hundaayyuu kanadha jechuudha. Description box jechuun iddoo tana xiyyuma tana haala kanaan erga xumuurtanii ol garagalchitu jechuudha. Akkasuma please viidiyoo keenya like akka gochuu akka hin irraanfanne isin beeksisna. Amma kallattiidhaan gara barnoota keenyaatti haa darbinu nu faana bu'aa isiniin jenna. Barnoota keenyatti yeroo darbinu duraan dursa poon keessan irra galtu jechuudha. Poon keessan irra bifa kanaan galtu. Amma koodiiwwan isinitti argisiisu kana barreessitu jechuudha. Koodiiwwan kanneen salphaadhumatti barreessitanii abbaa feetan ittiin ugguruu dandeessu jechuudha. Yeroodhaaf yeroo bilbila keessaniif eeyyamamaan taanetti yookiin hin barbaanne tokkotti bilbiloota alarraa isiniif bilbilan hunda idduma tokkotti blog gochuu dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaaf dura urjii gootu 2 1 urjii erga gootanii 1 7 duwwaa 1 duwwaa gootu bifa kanaan barreessitu erga barreessitanii as mals laal gootu jechuudha. Bifa kanaan isiniif galaa miti eega haala kanaan barreessitanii amma irratti bilbiluu qofaadha jechuudha. Haala kanaan yeroo isin bilbiltan call forwarding kun akkana successful erga ta'e amma bilbiloota alarraa isin bilbilan tokko bilbila keessan irra bu'uu hin danda'u jechuudha. Akkuma argitan akka kanaan dura isin barsiisne bifa call forwarding ta'een qafoo keessan irratti bifa kanaan ol ba'a jechuudha. Xiyyatana ni argitan jedheeti yaada. Mee amma bilbila kanarratti bilbilee haa ilaalu na faana buutu dhageeffattuuni. الرقم المطلوب غير مستعمل. The number you have dialed is not in service. Akkuma isin amma dhageessan kana lakkoofsi kun tajaajila irra hin jiru jechuudha. Bifuma kanaan namni kamiyyuu yeroo isin barbaanne sanitti isin bilbilanii isin jeequu hin danda'an jechuudha. Yeroo gabaabatti koodii kanaan ofirraa cufuu dandeessu. So amma xumura irratti immoo kan fudhannee ilaallu akkamitti akka ofirraa hiiknudha. Erga hiinee yeroo barbaannetti immoo akka namoonni garaagaraa nu qunnamaniif bifa kanaan maslaalee erga gootanii 2 1 gootu bifa kanaan. Ergisi asuma maslaalitti akka dabaluu qofaadha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkaataan ofirraa isatti faaksii gootanis hayee amma irratti haa bilbilu. Bifuma kanaan jechuudha. Kinoo amma akka isin argitan kana mee irratti amma immoo irratti bilbilee lammaffaas irra deebisee bilbilee inni seenamuun seenuu amma check haa goonu jechuudha wajjini.
akkuma isin argitan kanoo bilbilli kun seeneera jechuudha. Bilbilamaa jira jechuudha. Bilbilli amma bilbilamaa jira jechuudha. Jalqaba hin bilbilamu ture. Jalqaba hin bilbilamu ture jechuudha. Amma immoo akkuma isin argitan kana bilbilamaa jira jechuudha. So kanaafiyyuu yeroo bilbila keessan namaaf bilbiluudhaaf yookiin namni akkasiin bilbiluuf eeyyamamaa hin taanetti takka yeroo hin qabnetti namoonni garaagaraa iddoo hojii jirtanitti jechuudha. Incoming call kanneen ta'an security yookiin koodii kana fayyadamtanii ofirraa iddoo tokkotti ofirraa hidhuu dandeessu jechuudha. Eegaan hordoftoota keenya barnoonni har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga amma nu hordofaa turtanidha. Please video keenya like share gochuu akka hin irraanfanne chaanala keenyaa fi haaraa kan taatan subscribe godhaa. Waan hordoftaniif galatoomaa jecha barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.